guddaa waggoota lamaatiin booda dhiyeen kan Afrika kibba Pretoria TPLF waliigal taraara kamallattees mootummaan Itoophiyaa ammallee waraan bilisummaa Oromootiin ibiddu walitti darbachuu irratti argamu. Daabaaf yakki hamaan sirni Abiy Ahmad uummata xiirra dalaguu jirdaanga darbe jiru waan taateef xumuritti tolcha jedhu waraanni marro dirribaa woboon dhiyootaniif sabba qabxi saddeeti kakara qeerroo bilisummaa Oromoo gulaan gad lakkiseen duula banuuf jirdhaadachaa ture. Haalum kanaan duub Oromiyaa lixibiiftuu harki caal dirree waraana jajjabataachuu odeeffan. Gabaas miidiyaaleen akka raadiyoon sagalee Ameerikaa BBC fi OMN faan tamsaasa jiranii magaalota Wallagga harki caal hedduu ijoollee mata guduruu tana keessa mul'ata. Uummata naannoo odeeffadhe jira jechuun VOA'n akka barreesse waraanni bilisummaa Oromoo hunduroota qabachuu hordofe baankiif qabeenyi mootummaa federaala hedduun dhiibba jabaaf saaxilamuu dhagee. Miidiyaa warra UK BBC'n immoo uummata lafaannatti qondaaltoti mootummaa hedduullee waraanichaan butamanii jiru. Namni kun lakkoofsi loltootaa baay'ee waan ta'eef humnootni nageegumsaa mootummaa magaalattii keessa jiran bakka sanaa baqachuu isaanii ibsuun kanneen ajjeesamanii fi humnootni mootummaaf aangootni aanaa boojaman jiraachuu beeksisanii jiru. Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork gabaasi BBC kun dhuga taate baatu waan qulqulleeffatu tokkolleen qabu. Dubbi himaa waraan bilisummaa Oromoo Oda Tarbii immoo qabeenyi saamamuuf qaamolee mootummaa butamu kan jabeesse mormaa. Taatullee waraanni isaanii kun haleella jajjabdu umni guutuun mootummaa Itoophiyaa irra fudhachaa jiraachuun diroota godinaalee Wallagga qofa dontaane hidhattoota dabaa waggootaaf ugguraman kalaakobsaan 120 caalan bilis baasu balbaluun injifannoo waraanni bilisummaa Oromoo argat jedhan ilaalchisu mootummaan gaaffilee miidiyaaleen gaafataniif tokkollee deebii haleella samirra hajiddu galees Oromiyaa Shawaaf Kaab Wallootti xeeyyati jabeessuun qulqulloota hedduu galaafachuu saragaaleen agarsiisa. Finfinnee irra laf kiiloomeetira 600 gugachuun magaal guddoo goduu Wallagga baana qabte seenuun isii ka dubbatam ijoolleen foorata mata cibraa doonereef keen allaattii nyaatti malee sirna Abiy Ahmad kan biyya keen jechuun dhaadachuu irratti argama. Opereeshinii waraanaa jabaa waraanni bilisummaa Oromoo sibbana lixa Oromiyaatti geggeessaa jiruun wal qabatee lolli guddaan aanaalee fi magaalota Oromiyaa hedduu keessatti geggeeffamaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo opereeshinii sibbana geggeessaa jiruun aanaalee 11 fi magaalota hedduu keessaa caasaa mootummaa buqqisuu wayitaa beeksisu. Sochii waraanni bilisummaa Oromoo echa jiru kana qolachuuf ammoo mootummaan humna qilleensaa dabalatee tarkaanfilee garaagaraa fudhataa jiraachuun beekameera. Lolli geggeeffamaa jiru baadiyyaarraa gara magaalaatti ceheeraa kan jedhan jiraattonni magaalaa Gimbii lolli kun hededumaan isaanitti dhiyaachaa jiraachuu himu. Kaleessa magaalaa Gimbii irraa fageenya kiiloomeetira 23 hin caalle innaangootti lolli jabaan geggeeffamaa turuu himuun Gimbiittis muddamni jabaan uumamee jira jedhan. Amma utuu ati natti ammati naadai yeroo manaa bilbiltu kanatti magaalaa keessa naannoo waajjira dhaabaatti amma dhukaasa guddaatu ture. Daqiiqaa ammati naa bilbiltu kana daqiiqaa 15 dura dhukaasa guddaa ture. Baajaajonni magaalaa keessaa dhaabbataniiru warri kaan amma gara moggaatti baqatanii ba'aniiru sodaarraan kan ka'e. Eenyutu dhukaase wanta dabaafatan jira? Uummatina shakkii wayii shakkiini marraa kan ka'e mata waajjira dhaabaa marraa mootummaa dhukaaticha guddaa wayii dhuka'ee ture. Amma uummatni magaalaa manatti gaggalaa jira amma bakka jiruuti. Humnoonni mootummaa fi caasaan bulchiinsa aanaalee godina Wallagga lixaa hundi jechuun bifa danda'amuun buqqaanii gara magaalaa Gimbiitti baqatanii jiru jedhu maddeen odeeffannoo OMN magaalaa Gimbiitti quunname. Kanaan wal qabatee magaalaa guddoo godinichaa kan taate Gimbiinis lola guddaa keessummeessuu akka dandeessu ibsuun sodaa jabaa qabnaa jedhan. Sodaan isaanii humnoonni mootummaa miidhaa lola keessatti isaan mudatuuf uummata nagaa irratti haaloo ba'uun kanaan duras irra deddeebiin mul'ataa turuu fi haleellaa qilleensaa bulchiinsi Abiy Ahmed raawwatuun uummanni nagaan dhumaa jiraachuurraa kan madde ta'us himanii jiru. Gimbii irraa kiiloomeetira 23 kan taatu magaalaa Laaloo Saafii keessaa galgala lolee baaseera. Naannoo Gimbii kana ammoo sodaan jiru hin dhufu kan jedhamuuf sodaa jira. Sodaan keessan eenyurraati? Waraanni bilisummaa Oromoo dhufuu sodaattu moo sababa sanaan rakkoo biraatu gama mootummaatiin nu mudataadha moo mee adda naa baase? Sodaan uummataa yoo jiraate kan jiru waraanni bilisummaa Oromoo akka yeroo darbee lola hin bana yoo ta'e isa keessas immoo waraanni mootummaas yeroo sanatti miidhaa guddaa namarraanis ga'uu danda'u hariiraan kan ka'e kan jedhudha. Sodaan namaa malee sodaa waraana bilisummaa Oromoo miti. Lola guddaa tibbana aanaalee godinichaa garaagaraatti geggeeffamaa jiruun wal qabatee sochiin geejjibaa guutummaan guutuutti dhaabbateera. Kanaan wal qabatee sochiin hawaas diinagdee uummatichaa guutuutti danqamuun hawaasni dhiibbaa jala jiraachuus himanii jiru.
Mootummaan Itoophiyaa dhiibbaa jabaan booda wal waraansa kaaba biyyattii waggoota lama lakkoofsise mariin furuuf tibbana Afrikaa kibbaa Pretooriyaatti waliigaltee dhukaasa dhaabuu mallatteessuun isaanii yaadatama. Mootummaan rakkoo Tigraay mariin furuuf ejjennoo irra gahuusaa mul'ise kun Oromiyaa irratti garuu rakkoo jiru humna waraanaa nan furaa ejjennoo jedhu irraa of duuban deebine. Ejjennoon kun biyyattii gatiin malle kaffalchiiseera, uummatas gaagaama hammaataaf saaxileeraa kan jedhan jiraattonni magaalaa Gimbii ammas taanaan mariitu fala ta'aa jedhu. Lolichi lolamee yoo xumura argaterraa kanafe wantichi waama nama jechisiisu tokko hin qabu wantichi wanta qabbanaa'u immoo miti. Lolaan rakkoon Oromiyaa keessa jiru lolaan hin furama jedhamee wanti yaadamu akka gama kootiitti hin jiru. Akkuma Tigraay wajjiniin mareedhaan xumuran utuu mareedhaan araaraan xumuramees gaarii natti fakkaata akka kanatti. Furmaata waan ta'u natti fakkaatu. Ganda waraanni bilisummaa Oromoo magaalotaa fi godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti opereeshinii addaa taasisaa jiraachuu hima. Kaleessa ganama toora sa'aatii tokkotti kallattii baha magaalaa Naqamteetiin waraanni kun seene. Waraanni bilisummaa Oromoo fi humnoonni mootummaa sa'aatii lamaa oliif dhukaasa wal jijjiiraa erga turanii booda miseensonni poolisii federaalaa fi humni addaa duubatti deebi'uudhaan waraanni bilisummaa Oromoo magaalaa seene jechuun jiraata magaalichaa dhimmicha hordofaa ture kaleessa OMN itti himee ture. Humnoonni mootummaa yeroo sana duubatti deebi'aa turan jiraattota magaalattii daandiirra deemaa turanii fi gariin ammoo mooraa mana jireenyaa keessa jiran haleeluudhaan lubbuun namoota nagaa badee jira jedhu namoonni ijaan argan. Rasaasa humnoonni mootummaa dhukaasaniin namoota magaalicha keessatti ajjeefaman keessaa namoota jaasirriitti akka beeku hima maddi keenya. Miseensota maatii tokko keessaa Iyyoo Balamaayyoo fi Feenet Alamaayyoo jedhaman humnoota mootummaa lola baqatanii dheessaa turaniin ajjeefamanii jiru. Namoota ajjeefaman keessatti haati daa'ima baattee mana amantaatii deebi'aa turte, maanguddoon tokko ganda Qassootti, obbolaan lama mana maatii isaanii keessatti ajjeefamuun alatti namoonni hedduun ammoo rasaasaan rukutamanii hospitaala seenuu jiraattonni magaalaa Naqamtee OMN itti himanii jiru. Naannoo Qassootaati namni guddaan jaarsi mana keessatti taa'ee kan jira. Ijoolleen obbolaa lamas immoo akkasuma naannoo buufatuma fayyaatti manuma keessatti isaanis obbolaa lamaan kan biraantu jira. Walii gala nama kan jira akkas ta'u mucaan dubartii wayii tokkos immoo umurii 27 kan taatu mucaa harkatti baattee osoo beeksisanii dhagaa jirtu keessummaa isheenis immoo mucaan shaafiraa isheen rukutamtee duuteetti. Bakkeewwan namoonni nagaa itti ajjeefaman iddoowwan waraanni bilisummaa Oromoo hin qaqqabin akka ture himan maddeen. Ijoolleen kun warri mana keessaatti guutamanii itti yaadamee mala maskootii bukkeedhaan kan isaan rukutamanii kan duraanii battalumattidha. Kanneenis bakkuma kanatti immoo miidhama kan itti geessisanii uffata wayyaa jiran jiru miila isaanii fara rukutamanii naannoo kanatti jechuudha. Waraana mootummaadha malee waraana mootummaadha. Waraanni bilisummaa Oromoo karaa uffata wayyaa irratti kan dhufu argame. Asii isaanii waliin baqachaa gaafa si'achitti tokko ta'a. Ijoolleen kun lamaan immoo karaa maskootii wayii gabbaanii utuu ilaalaan jiranii lamaan isaanii wal duukaa meeshaa tokko wal duukaa dhaaman. Dubbiimaan waraanichaa Odaa Tarbii akka jedhanitti kaayyoon opereeshinii magaalaa Naqamtee caasaa nageenyaa fi kaampii waraanaa mootummaa haleeluun barbadeessuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii fudhateen hidhamtoota siyaasaa 120 masaraa kumsaa mordaatti hidhaman gadhiisisuu Odaa Tarbii himee jira. Haala guyyaa kaleessaa magaalaa Naqamtee keessa ture ilaalchisee bulchiinsa godina Wallagga Bahaa kataan obbo Waggaarii Nagaraa argachuuf irra deddeebiin bilbilee hin milkoofne. Ittaanaa itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenyaa godina Wallagga Bahaa kataan obbo Nagaash Waajjira ammoo yeroo bilbilleefitti dhimma rakkoo nageenyaa magaalattii mudateef waraana waliin lolarra jiraachuu himanii odeeffannoo nuuf kennuurraa of qusatanii jiru. Hello, akkam jirtu obbo Nagaash. Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii irraa isinii bilbila OMN irraati. Dhimma magaalaa Naqamtee keessa jiru irratti odeeffannoo isinirraa fudhachuuf bilbilee miidiyaa irraa isiniif bilbila OMN irraa. Ittaanaa itti gaafatamaa bilbilika. Itti gaafatamaan jiru ittaanaa ibsaare. Itti gaafatamaa argachuu hin dandeenye akka itti aanaatti waan jiru akka nutti himtan barbaanneetu. Itti gaafatamaatti bilbilii siin jedhe dirqamara jiraan jira iddoo akkatti kennu qabu biiroon jiru ofii koo waraanaa wajjin jira.
Odeeffannoo magaalaa Naqamtee irraa OMN argateen namooti nagaa 11 haga yoonaa lubbuu dhabanii jiru. Sochiin hawaasummaa daldallii fi geejjibni magaalaa Naqamtee bakka itti hin deebine. Qondaalonni waraanaa mootummaa Itoophiyaa fi TPLF Naayiroobiitti mari'achaa jiraachuun himame. Bu'uura waliigaltee Pretoria kan qondaalonni waraanaa gareelee lameenii guyyoota 5 keessatti akka wal arganiif ajajuutiin qondaalonni waraanaa gareelee lameenii Naayiroobiitti marii eegaluu isaanii miidiyaaleen garaagaraa gabaasuu irratti argamu. Ajajaan waliigalaa raayyaa ittisa biyyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa fi ajajaa olaanaan humnoota Tigraay Taaddasee Warrada marii Naayiroobii kanarratti hirmaataa jiraachuun beekamee jira. Mariin qondaalota kanneen jidduutti geggeeffamu kunis guyyoota 3 itti aananiif kan turu ta'uun ibsameera. Egaa daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduun har'aaf qabnu kanneen turanii qophiileen OMN biroon itti dhufu yeroo gaarii isiniif hawwina.